Welcome to Lifehack YouTube channel. Har'a waa'ee intention and extension of terms walii wajjin ilaallaa jechuudha itti fufnee. Intentional and extensional of term wanta jedhamutu jira. Baay'ee salphaadha, waan nama rakkisu hin qabu. Terms is a subject of statement that contains proper name, common name and descriptive jedha. Proper name warra kamidha? Ethiopia, John, Kiddist, Rasdashen. Common name maqaa waloo, house, person, animal. Descriptive phrase, the late president of Ethiopia. The third world countries, those who work hard. These are descriptive phrases. Note that verbs, adverbs, prepositions, adjectives and conjunctions are not terms. Verbiin, adverbiin, prepositionin, adjectivin akkasuma conjunctionin termii ta'uu hin danda'anii jedha. There are two types of terms, intentional and extensions. Intentional meaning jechuun maal jechuudha? Consists of qualities and attributes that the term connotes. Intentional meaning jechuun quality wanta sanaa jechuudha. Quality waan sanaa jechuudha. Maalummaa quality waan sanaadha. Connoteedha deebi'ee immoo. Extensional meaning immoo consists of members of the term denotes. Extensional meaning immoo salphaamatti gabaabsanii wanti sun ittiin qabantan maaldha jechuudha? Member of the group, member of the term. Fakkeenyaa fi bifa salphaa ta'e tokkoon isinii ibsuu fi konkolaataa yoo jenne quality'n konkolaataa sana, maalummaan konkolaataa sanaa intentional meaningidha jechuudha. Intentional meaning. Extensional meaningin konkolaataa immoo maal ta'a? Siinotiraakiin jira, baasiin jira, ayiruufiin jira, ayisuuzuun jira, FSR gosa garaa garaatu jira miti. Isaan sun extensional meaningii ta'uu jechuudha. Amma ifaadha jedhee yaada. The intentional meaning of a term is called intention or connotation. Intentional meaning connotation jedhama, and the extensional meaning is called extension or denotation. Ishee kanas qabadha. Example, ship is vehicle for conveyance on water. Intentional meaning of ship maaldha jechuudha? Waan galaanarra socho'u jechuun geejiba galaanarraati ship jechuun. Extensional meaning isaa immoo maaldha? Ship is like things, a cargo ship, passenger ship, battleship and sailing ship. Gosoota isaati jechuudha. Gosoota isaa tarreessita extensional meaning irratti. Waanuma tokko waan nama rakkisu hin qabu, salphaadha jechuudha. Inventor means a person who is clever, intuitive, creative and imaginative. Inventor jechuun immoo inni sun intentional meaning isaadha. Extensional meaning isaa immoo warra akka Thomas Edison, warra akka Alexander Graham Bell, warra akka Samuel, warra akka tartiibessuudha jechuudha gosoota isaa sana. Fakkeenyaaf qeerrensa yoo jette, qeerrensi termiitu yoo ta'e, termiin sii kenname qeerrensa yoo ta'e, intentional isaa barreessi yoo jedhamte maal barreessita? Bineensa akkasii, bineensa gogaa buburree, bineensa qeensa qabu, bineensa saffisa qabu, bineensa akkasii inni jettu sun maaldha? Quality isaa jechuun intentional meaning. Gosoota qeerrensaa immoo black tigeriin jira miti. Gosoota qeerrensaa sana yoo tarreessite immoo maaldha? Extension. Salphaadha, wanti nama rakkisu hin jiru. Note that connotation of a term remains more or less the same for person to person and from time to time. Connotationini namaa namatti yeroodhaa yerootti the sameidha jedha. Denotation of term also remains the same from person to person. Denotationinis namaa namatti tokkumadha, garaagarummaa hin qabu. Garuu yeroo keessa jijjiiramaa jedha denotationiin. So terms can have empty extension. Why empty extension? Kanan gabaabsee isiniif ibsee darba. Empty extension jechuun wanti tokko intentionii qabaatee extensioniin isaa duwwaa ta'uu danda'a. Wanti tokko quality isaa ibsuu dandeesse garuu gosa dhabuu danda'a jechuudha. Karaa biraa hiikaa biraan qabu. Wanta sana kun waan akkasiiti. Fakkeenyaaf daayinoosarii bineensi jedhamu tureera. Jaarraa hedduu duradha kan inni bade. Garuu tureera bineensi kun.
Daayinoosarii kwaalitii isaa yookaan intentional meaning isaa ibsi yoo jedhamte bineensa nama sodaachisu, bineensa akkasii jettee ibsuu dandeessa. Garuu daayinoosarii extensional meaning isaa ibsuu hin dandeessu. Gosa hin qabu. Daayinoosariin daayinoosarii turee innumtuu hin jiru amma. Kanaaf waan tartiibessitu hin qabdu jechuudha. Current king of Itoophiyaa jedha. Mootii Itoophiyaa yeroo ammaa jedha. Mootii Itoophiyaa yeroo ammaa. Itoophiyaan yeroo ammaa mootii qabdi hin qabdu. Piraayim ministeerii qabdi malee mootii hin qabdu. Kanaaf extensioniin isaa impitiidha jechuudha. Hin qabu kun waan tarreessitu hin qabu. Seexana jedha. Seexanni kwaalitii isaa jechuun eenyummaa isaa ibsuu dandeessa. Intentional meaning isaa jechuudha. Garuu seexanas akkasii jettee gosa isaa tartiibessuu hin dandeessu. Seexanni seexanuma waan ta'eef waaqayyo isaa ifatu. If terms have extension, they have intention. Termiin tokko extensionii qaba taanaan, extensional meaning qaba taanaan, intentioniis qaba dirqamadha jechuudha. Jechuun termii tokko tartiibessuu hin dandeessa gosoota isaa taanaan karaa biraa wanta ittiin kwaalitii isaa ibsitu qabdaa jechuudha. But if terms have intention, they may not have extension. Garuu intentionii qabaate jechuun kwaalitii waan jettee ibsitu qabaatee gosoota tarreessitu dhabuu dandeessaa jedha. Sirriidha kunis. So intention determines extension. Intentioniitu extensionii determine godhaa jechuudha. Wantoonni kun qormaatarra hin dhufu kanaaf jedhee irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Terms may be put in the order of increasing intention, increasing extension, decreasing intention, decreasing extension. Akkasuma intentioniif extensioniin kunii toora isaan ittiin dabalaa deemaniin barreessuu dandeenya jedha. Waanuma danda'amudha kunis. Increasing intention. Intentioniin gaafa dabalaa deemu. When each term in the series has more attributes than the one which comes before it. When each term in the series has more attributes than the one which comes before it. Inni kun maala? The order of decreasing intention is the reverse of that increasing intention. Fakkeenyaan yoon isinii ibse gaariidha inni kun. Waanuma salphaadha. Waan nama rakkisu tokko hin qabu. Akkas jedha. Increasing intention jechuun intentionii guddisaa jirta jechuun extensionii xiqqeessaa jirta jechuudha. Extensionii dabalaa jira taanaan immoo intentioniin qannasaa jira, irrachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa jedha, East Afrikaa jedha, Itoophiyaa jedha, Addis Ababaa jedha. Toorri bitaa gara mirgaatti jiru kun extensioniitu dabalaa jira. Extensionii jechuun wantoota ati tartiibessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa yoo jedhame wanta baay'ee tarreessuu dandeessa. Wanta muraasa tarreessuu dandeessa. Afrikaan Afrikaama. Wanti ati jettee ibsuu dandeessu waan muraasadha jechuudha. East Afrikaa. Isa kan Afrikaa kanarra kallattii inni ittiin argamu maal kan ittiin ibsuu dandeessu kan Afrikaarra hin caalaa jechuudha. Kallattii East Afrikaan kun. East Afrikaan eenyuu fayyisa jedhu jechuudha. Afrikaa yoo jette Afrikaan Afrikaadha. East Afrikaa yoo jette garuu qofaatti adda ba'ee Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Keeniyaa maal jettee qooduu dandeessa. Itoophiyaa yoo jette immoo gosa Itoophiyaan tokkitti hima jira. Itoophiyaan tokkitti himatu jira jechuudha. Jechuun kan East Afrikaan amma Keeniyaa fa'aa, Yugaandaa, Taanzaaniyaa maal of keessaa qaba. Garuu Itoophiyaa yoo jette wanti ati jettee babal'istu baay'een jiru jechuudha. Hin xiqqata. Addis Ababaa gaafa jettu immoo kan Itoophiyaarra baay'ee xiqqoodha jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa biyyootatti qoqqooddee naannoleetti qoqqooddee haasa'uu dandeessa miti. Garuu Addis Ababaa kan Itoophiyaarra wanti ittiin qoqqooduu dandeessu muraasadha jechuudha. Extension. Memberii ati tarreessuu dandeessutu dabalaa jechuudha. Addis Ababaarraa ka'ee gara Afrikaatti gaafachi as dhuftu maaltu dabalaa jira? Extensioniitu dabalaa jira. Gosoota waan sanaa kanatti tarreessuu dandeessutu baay'eedha jechuudha. Gaafa Afrikaarraa kaatee gara Addis Ababaatti asii achi deemaa jirtu immoo intentioniitu dabalaa jira. Kwaalitii jechuudha.
quality. Amma Addis Ababaa waan baay'ee jettee ibsuu dandeessa. Garuu Afrikaa amma Addis Ababaa wanti jettee ibsuu dandeessu muraasadha jechuudha. Namaa gala jedhee tan abdadha. Exception. There are certain cases where there is empty extension but increasing intention. Exceptionii qabaa jechuudha. Gaafa hundaa miti. Kan isaan wal faana dabalanii wal faana hirratan. Fakkeenyaaf extensioniin duwwaa ta'ee intentioniin garuu yeroo dabalu ni jira. Extensioniin impitii ta'ee intentioniin yeroo dabalu. Fakkeenyaaf yuuniikoornii kan jedhamu tokko jira. Yuuniikoorniin kun maalidhaa? Gosa fardaa gaanfa qabudha. Fiilmii garaagaraa irratti agartaniitu jedhee tan abdadha. Fardi gaanfa qabu hin jiru jechuun imaajinariidha jechuudha. Bineensi animaaliin sun hin jiru qabatamaatti. Garuu gosa yuuniikoornii kanaa waan ibsitu hin qabdu jechuudha. Extensioniin isaa impitiidha amma yuuniikoorniin kun. Yuuniikoornii isa gurraacha, isa adii, isa diimaa maal jettee waan ibsitu hin qabdu. Yuuniikoorniin hin jiru silumayyuu imaajinarii waan ta'eef. Garuu yuuniikoornii kana kwaalitii isaatiin fakkeenyaaf animaalii kana kan gaanfa qabu, kan iji isaa biluu ta'e, kan gaanfi isaa immoo magariisa ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Imaajinariidha silumayyuu waan ta'eef. Intentioniin isaa dabalaa jira garuu extensioniin isaa impitiidha jechuudha. This example illustrates existence of empty extension, increasing intention, constant extension. There are also cases where there are no empty extension but increasing intention. Example, living human being. Living human being with a genetic code. Living human being with a genetic code and brain. Living human being with a genetic code, brain and height of less than 100 feet. Amma kun maalidhaa? Human beingin human beingii masanadha. Wanti jijjiirame hin jiru. Jechuun gosi human beingii kun kan itti dabalame hin jiru. Isuma tokkotu jira jechuudha. Garuu kwaalitii isaatu dabalaa jira. Wanta inni ittiin ibsamaa jirutu kan sammuu qabu, kan hojjaan isaa mana ta'e, kan jenetik kooddii qabu jedhamaa jira miti. Kwaalitii isaatu ibsamaa jira malee namni kun isuma sanadhaa jechuudha. Extensioniin isaa meemberiin dabale hin jiru jechuudha. This example illustrates increasing intention but constant extension. Intentioniin isaa dabalaa jira. Intentioniin maalidha jenne jalqaba? Kwaalitii ittiin waan sana ibsitu jechuudha. Termii hiimaanii kanatu karaa garaagaraatiin ibsamaa jira. Isa sammuu qabu, isa hojjaan isaa mana ga'u, isa jenetik kooddii qabu, isa akkas akkasii jedhamaa jira. Garuu extensioniin immoo maalidha jenneerraa? Meemberiin dabalee hin jiru. Isuma sanatu jira jechuudha. Dhaabbata. Constant extension. Inni ittaanu definition and their purpose jedha. Viidiyoo ittaanu akkan isinii hojjedhu yoo feetan koomentii irratti naaf barreessaa. Subscribe gochuun akka hin dagatamne isinitti haa tolu.